سلكينا زو يروحون دلوقا لا في كنا دفعي متي تيك توك ورابه بقى هجي ملأ قدون جنون جمعة سانو تربان كيسا ويا جمعة شيء جمعة ويا دعاء مسلمي بيجودو دعاء ولو شيطان تقول له هنجروان تي جمعة تبسي جمعة إيش كأوانا واتجرا جان دس جا والله إنه بلس guys تابتاو قدامي أمة دبلي كنا إيش كأوانا وما كيو جنة رقو قبا جمعة ملأ garakum faateen gudii si gootii sin jabar faateen suuditti gudina namamee guutii goote isaati quban qabdu Facebook irratti jirtu araan ilaalaan jiru maal godhan ani gomaan agarre way dhiisi gaa nama haadha oduu naan jaani aan odeessuun jaaladhu waa nama harkaa baasaa jiranii lakkii dhiisi aan nama guddaadha waan akkanaa naasooti rakkoon hin jiru jechuudhaaf akka kamigaa baratuu qaba zimjeeyotti isheen rakkoodha egar waan harkaa illee baasanii booddee na salphisanii ati faatee namaniin yeroo waliin haasahu moo akkamiidha namanii yeruma hojii haasofitullee faateen ammaan tanaa nama baadhattee namaan deemtira ayiwaa waan jain hayyee jai afuute maan waa jaa afuute jira waa ilaalli fuudhani moo fuudhan rakkoodha maaki way kudii walii galaan jiru bakka nafsi dhage jechuudha yeroo dhagaa keetirratti jabaadhu sinjee ishi komantiin tokko zim jettanii komantiin barreessina warra komantii dhiisiyaa warra komantii ilaalee ummata taabbii godha har'a feemasa guddaa waliidhaan jirra way atu warra feemasa bar ndi foloo nagartu na caala qabde bar ati maa gaasi jalaa gubatee miikan kee meeqas miliyoon tokko moo tuqaa lamas jalaa gubate dhageessee ani dubbisan dhagahee jira fooloo maayyuu barsi godhee ture way taaziyaa dhufte haa galatoomeyaa obboleessa kiyya shukran taaziyaa waan dhufneen seebar oromoo hedduun taaziyaa dhufne beekti xiqqoomaan kiyyaan kana jaalatan shukran shukran taa'istaa godhaa malee ummata taabbii godha meeqaadhaa wala dabna kuma sadi hannaa fi naa dabu faamilii kuma sadi ishii amma kun waan ta'e isa boodaadha simoon moonu moota arabadii yalla ummata taabbii godha hundin keessanuu taabbii godha qixaatiin kuma sadi hidhaa taabbii godha yalla ta'uu maal faaddaa ayyee siifin godha riipoost naa godhi viidiyoo xiyyaa itti tole siifin godha meeshaan na tolchi siifin godha amaan rakkoo qaba. Ummata taabbii kana godha galatooma taabbii akka ajaa'ibaa godhaa jirtanii. Anaa mana kiyyatti faamilii wallaahi namni tokko abbaan fedhe jechuudha. Ilmummaan namaa kamiyyuu kabajaa qabaatee yoo nama arrabsine na waliin deemuu hin danda'an namni na waliin deemuu hin dandeenye jiraate nama arrabsu qofa. Namni nama arrabsu walii galuu hin dandeenye nama arrabsu. Namu waa kabajaa na gaafate hundaafuu waan danda'u dandeenya wallahi nin godhana waan nagaa kabajaa na gaafatan riipoostii miti duwitillee naaf godheetti kabajaa na gaafannaan sumaaf hin godhu. Rakkoon qabuun arrabbuun biyya maalii na xuuxanii waan hin gaafatin haadhaadha. Amma namni tokko na arrabsee kana maangoon ifaa ja'a na arrabsee namni na arrabsu dirqamaan nama waa godhu miti namni kabajaan sabaayiidhaan dhufna. waan barbaadan foolos taatee waan danda'u isiniin gargaara wallahi laazim garuu humna nam tokko nan danda'u bakka humna nan danda'u ummata adabbiin kuma sadiidhaa jabaadha ishii jabaadha yoo si moo'ee garuu achi fiidee as fiidee deebita garuu dadhabdee jirta garuu dalagarra jirta amma gabbaate
Aba saddeet gaafata guys. Namoonni rakkoon hin jiru. Way. Faxarte? Fatare. Galatooma uummata. Aba saddeet gaafata ababaa guutaa guys. Qixaatiin 2,000 immoo isa wanna gootan godhaati. Akka isheen immoo. Way. Galatooma alfaadha. Hundin keessanuu dhugaa. Hundinuu galatooma. Guys, Lily saddeet namni saddeet family. Nam saddeet Lily saddeet dhaggeeffadhaa guyyaa saddeeti geemiin qaba. Baatiin tundumattee guyyaa saddeeti Noovembar 8. Baatiin tundumattee baatii 11ffaa guyyaa saddeeti geema qaba. Shugguxiin geema qabdi. Guyyaa saddeeti galgala sa'a 4tti. Yaa TikTokiin kiyya waan gubateef nama hedduu adda fafacaatanii jirtanii. Mana kanatti hinafina bakka hinafina. Big geemiin qaba jechuu. Thank you. Kottu hin dhufnu ta'etti tuni. Ji'ani kun dhumateeti maaki? Ingiliziin kun dhumateeti. Seelaaltaa jechuudha. Arabiini. Thank you so much, Mangistii. Ara inni bira tarte uummata taabbii godha jabaata. Jiini hundumatee baatii jiini hundumatee guyyaa saddeeti. Warra as jirtanillee dhagaa nama kumaa fi meeqan as jirtan. Ara ummata dablii kana fayyadama. Ara wayne ishin nu bira kuttee jirti nu adabdeera watti gaa way. Dhagaa kana keena fiisweet. Masi. Galatooma hundin keessan. Kuchisiwa barbaadde kuchisi nama wajjin haaseen ishee kuchisiwa barbaadde kuchisi. Rakkoon jiraatte ala xul azaaba naqee azaaba rabbiin nuuf kan nu baatulee TikTokiin nuuf kanneen jira. Astaghfirullah. Naqi. Maal naqishe. Maal azaaba kana kan gadhiisa gaddar bigisee dubbii godhan nama wajjin haasee moodeetoroonni xiyyaal jalatti maaliif akkamittiin jeenaa ash gise jaan xaq godhaa fuudhaati. Galatooma hundin keessan ol kaadda. Galatoom amma laal adabbii yoon simoo dhaafin jira fakkaata ni adabamte jechuudha. Maal na adabda? Qoyaadhumatu. Wayya hawwi kan Mangistii. Magaa callistanii nu laaltan osoo moonee nutu adaba ture way. Ara sheer godhaa uummata. Koppliinkii kana godhame hundin keessanuu koppliinkii godhaa. Hawwi akkam. Hundin keessanuu galatuma. Koppliinkii kana godhaa hundin keessanuu koppliinkii godhaa. Rakkoon hin jiru tanaan haa qaxaqqattu. Ishii lamataadha. Maaf mushkila. Yalla adabbii kee himadhu maaki. Wayini. Okay. Adabbii tokkoffaa. Ishee. Nu wallisachi bira dhaabbattee. Sirba akkamiidha wallee akkamii jaa? Wallee sitti tole. Ishee kan lamaffaadha. Kan lammaffaa ispoortiidha ganamalleedha fiidee deebita jechuun fiidee deebita. Ishee kan sadaffaadha. Way. Kan sadaffaa. Haala tabaan kan sadaffaa.